አልኩሽ አልኩሽ Sinifaatu akkam jirtanii nagaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii maal seetanii kabajamtoota hordoftoota koo waan gaafii natti ta'e tokkotu jira jechuudha tarii namoota ijji kun argaa jirti naante akka malee na dibatteerti argitanii baay'ee tokko na argaa jirti waan isaan beeku maaliif akka ta'e yeroo hunda waan silkii ilaaluuf ta'e naaf hin galle haa ta'u malee jechuudha wanni gaafii natti ta'e tokkotu jira jechuudha. Nagaa isin gaafadheeraa nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessaniifuu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atuun isiniin jedha an nagaa kooti galata waaqa isinimmoo bakka jirtanitti hunda keessaniifuu nagaan rabbi isiniif haa baay'atu waan gaafii natti ta'e tokkotu jira beektanii wanni gaafii natti ta'e kun maalinni maaltu gaafii sitti ta'e maaliif dhufte naan jechuun keessaniin oolu maal isinitti fakkaate video ala darbe argitaniirtu miti waa'ee dhuma Saidoo faa kanatu gaafii natti ta'a baay'inaan jechuudha yeroo baay'eedha video ala darbe beezan hojjattee raawwattee chaanaala Saidoo irratti lakkifame argitanii jirtu waa'ee Saidoo gaafa ishiin itti dubbattu jechuudha waa'ee Saidoon akka sababa keetiin dhukkubsatee hospitaala galee jira summii dhugeetii barakiinaa dhugee maal jettee raawwattee beezan roozatti himteetii turte akkuma argitan jechuudha. Egaa video sanarratti namni video sana hanga dhumaatti ilaaltanii gaafa beezanii video Saidoo mana yaalaa jiru fuutee roozatti argisiistu roozan jigdee turte jechuudha. Daandiirratti jigdeetii turte egaa iyyitee akka yookiin namni dhufee ishii gargaaree yookiin immoo egaa fuutee ishiin gara mana yaalaa geessitu gara mana isheetti galchitu Allah ilaalam nuti beenu jechuudha rabbitu beeka malee inna haa ta'u malee roozan karaa irratti jigdee beezan fuutee gara mana galchite moo gara mana yaalaa geessite kuni gaafii guddaadha jechuudha naafis namoota baay'eedhaafis gaafii ta'a jedheetin yaada sababni isaa maanni jechoonni amma jedhamaa jiruu fi gochoonni gaafa sana godhata video sana irratti ta'eetiin jiru fardaa farreedha jechuudha walitti dhufu አንዳንዴ yeroon yaadu jechuudha እውነቱም ሱመያ ያለችው እውነት ነው ያልኩት ነው ጌታ ያስጠረጥረኛል ነጠረጠር ሲሰ jechuudha ማለፊን ሱመያ ማልጀቴቲ ቱርቴ Saidoon jette summii mitiiti waanuma tokko hin dhugu nama tokkoof jedhee dubartiidhaaf jedheetti nama tokkoofuu jedhee dubartiidhaaf dhiisi ilmoo isaatiif jedhee summiin dhuguu jette dhageessanii jirtu jechuudha hin dhugu dhuguma Saidoonii roozadhaaf jedhee too barakiinaa dhuge yoo taate ana baaleetira shanii kanan dhugee fixa jetteetii turte jechuudha akkuma dhageessan amma gaafa ilaallu dubbichi dhugaa fakkaatti maali akkamittiin yoo jettanii roozaan gaafa sana karaarratti jigdee karaarraa fuutee gara manaa galchite moo gara mana yaalaa geessite beezan tayyib ammas immoo hiriyyaan roozaa maal jetti beezatu naa dawwale jettee baatee daqiiqaa xiqqoodhaan booda sa'a xiqqoodhaan booda gara manaatti deebite jigdee kaatee iddoo jigde sanaa iddoo gaggabde sanaa gaggabsuu sanarraa kaatee gara manaa galtee summii sana nyaatte qoricha sana nyaatte moo akkamittiin kana jedhu gaafii guddaa natti ta'e jechuudha gaafii guddaa isuma dhugaa dubbachuudhaaf maaliif waan ifa namaaf hin taane takka jechuudha wantichi gaafa ilaalamu deebisee ammas immoo dhuftee akka dhufteen qorichoota kana guurratteetiin hunda isaa nyaatte garuu balaqqasiiseetti ol deebisiisanii akkuma argitanii chaanaala ishirratti gallakkifameetii jira indam taabileelii chaanaala roozat irra jiru yoo argitanii qorichi bira nam'ee akkuma kun suuraa kana argitan jechuudha argitanii suuraa kana akkasittiin qorichi bira nam'ee beezan kan balaqqalaa jirtu yookiin immoo kan deebisiisaa jirudha kan inni argisiisu egaa guyyaa kaleessaa xiqqoo haala mijataan argine guyyaa sanbataa kana egaa waldaa deebitu jira egaa namni hundinuuyyuu warreen egaa biyya garaagaraa keessa jirtaniin beektanii
guyyaa sanbataa namni hunduu mana amantaa kan deemu jira gaa sanbata waan ta'eef deebisees immoo lafti ayyaana masqaladha namni walitti dhufee nyaatee dhugaa saba kanaaf xiqqoo haala mijataan arganne irraa dubbachuu hin dandeenye jechuudha kaleessa haa ta'u malee gaafan viidiyoo sana argu baay'uma tokko gaafii natti ta'e jechuudha irra deddeebi'een viidiyicha ilaalaa ture ndee min yaalu no maal jechaa jiru maal dubbataa jiru kana jedhu yaalatiin ture achiin booddee immoo Saidoon du'aa fi jireenya keessa jira har'a du'uunsaayyuu nooluutti beezan akkuma dhageessanitti hiriyyaa roozatitti gaafa odeessitu har'uma kanayyuu yoo jiraatedha ndee nama jiraate akkamitti namni farrisa minoona jechuun har'uma kana du'uun isaan oolu gaafa xiqqoo turru Saidoon harka isaa marateeti intini godhateeti dhufe saayiba safaana dhufe jechuudha bakka beezan jirtu achitti beeza faana rooza silaa yaa dhukkubsattee ciisaarti hiriyyaan ishee achi jirti Saidoon saayiba safaana dhufe gaafa dhufanitti bitiin keessarrattu iyyuu maal goote maal taate maal jetteeni Saidoon fayyaadhuma na caachuudha bakka gaafa sana immoo beeza waan dubbattu wallaalte min taawara maalaa jettu maalaa dubbattu namichi duudhaaf jedhame kayeetii dhufe akka ishiin amma maal jettee bacirraashi achitti of hin beekuu iyyuu ture mana yaalatitti of hin beekuu iyyuu ture jette gaafa isheen achi bira dhaqxu san እና amma inni immoo maal jedha akka ati achi na bira dhufte si argeetin jira amma na bira dhufte ooyuu yeroo kamitti ooyuu kanatti dhadhee raawwattee isheetti kana odeessite ana biran turreeti waan ati doktoraan jettu cola saayyuu dhagaatiin hin ture argitanii waan ati doktoraan jechaa turte hunda saayyuu dhagaatiin hin ture jedheeni jechuudha egaa amma dubbiin kuni agam dhugaadha agam soba kan jennu adda baafachuu hin dandeenye isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha adda baafachuu hin dandeenye akkamitti adda baafannare jarri kun mataaf miilan qabu wanni isaan dubbataa jiran jechuudha achi gaafa jalqaba Saidoo hospitaalatti argine achi dhaqxeeti ishee sanatti odeessite isheen sun karaarratti jigde karaarraa fuudhamtee eessa akka ishiin natti hin beekamu ofitti deebitee raawwattee gara manaa galte ta'ee achiin booda qoricha sana fudhattee nyaatte ta'ee waan nuti beeknu tokko hin jiru jechuudha dubbiidhuma ifaan taane takka dubbiidhuma waanuma takka namni illee irraa dubbate irraa waan gaashaa argatu takka nu dubbataa hin jirtan maali wanni kuni maanu burjaajessitu maanuti taphattu bakka gaafa nuti walitti sin jaalanne waliif taatu nuu taatanii jirtu jennee isinii gammannee jennaani lakkii hin ta'u waliif hin taanu haadha hiriyaatiyaa intaati manaa kan kee sin barbaadu jetteetti isheen har'a immoo egaa muudannoon kun dhufee muudatameera jedhameeti Saidoonis hospitaala gale maannaat beezanis hospitaala galte roozanis achi kaballaadhaan fuudhamte tayyib maali wanni kunoo maali gaafii nuti ta'e bar garanas deemna waan biraa argina garas deemna waan biraa argina waan ija irraa dhabne jechuudha ija irraa dhabne waanuma ijoota akka irraa dhabne maaf waan akkanaa kun ta'a maaf waan jirtu yookiin immoo jalqabuma irraa kaastanii waan jirtu odoo ani akkanatti fakkaatutti keessaa kutanii raawwatanii bakkeetti ija qabdu bakkeetti miidhama qabdu keessaa kutanii hambisanii bakkee nutti fidaa jiru natti fakkaata beektanii nuun taphattanii bakka akka simbirroo nu gootanii nuti sijammar simbirroo taaneerra gamanattu taallaa gamasittu taallaa waanuma goonuu dhabne bakka waanuma goonuu dhabne amma mee maaluma akkamuma isinii taana mee nutti hima akkamuma isinii taana takkatuu summii dhugdan takkatuu qoricha nyaattan takkatuu barakiinaa dhugdan takkatuu waan ta'e gootan waanuma isin gootanii dhiistan walii isaa wallaalle
wali isaa wallaalle amma garaadhuma keenya keessaa hubadaatii jirtu bargaafa yaanne jennu sanarraas gaafa ta'u isa sanarraas waa dhageenyu garaan irraa nu citaa dhufu isa kanarraas gaafa waa dhageenyu garaan irraa nu citaa dhufu eeshii kamuma keessanitti hafnagaa waanuma tafnu wallaallee bar lakkii garaanuu guggutinaa akkanatti lakkii akkati coggarraa keenya nu guggubina